الشوار كفولي أكم جرتني كوجمتوتا في جالتمتوتا شاينا لكن جرت أرجعتا نكان كني بكجرتني تسناكا كابو إسنين جتشون جالتا إذا كايرو دربي سجنتا باجي لالتري تبوهارتني جرتو ماري راكا جرو جتشودا كيسوما كينيا إذا كيسوما كبرت كارا كاميرا دفو وان بربان في مانغود دوتا كارا كاميرا تفيدوف باي نولفاتا كنافو يو كاميرا دوبا دايتشودا سان كنجراني أنمويو بولتي مالكام وجيني فيديوز نكابتة روفه أسكت سوانتا جرو وجيني نرهيكنه اتفاقية دمنه تودا أني سويس مالكتا إسمه فان ميسان أسرة النبضو وري بيكتم كومنتي ياتنا برست وري بين نمو ولا مرة مرة تودا كنافو يو إجابة أوروميا أمبلودا بيكنه توي فتنة نتيافا كنافو يو مو ولا مرة برنا كوتا أسمان كنة تدوغا نسنجتو جالتا إجاي سنة guyyaa darbe hojjechaa ture har'a bishaatee dhugaa jirra jechuudha. Obboleettiin Malkaamuu waggaa sodaachuu waatte nagaa isiniin jetti. Ani immoo hin daganne viidiyoo kana laayik sheer gochuu hin dagatinaa. Warroonni chaayinaali keenya faaraa wataatan ugaaratan sabskraayibii godhaa. Maamila keenya ta'a warroonni yaada qabdan saanduqa koomentii keenyaa saa 24 banaadhaan nu barreessaa. Piraankiin keenyallee hin daganne Malkaamuu wajjin deebinee isinii dhufna xiqqoo ishee biizii taane amma maqaa ishillee sirriitti himatte nagaa siniin haayettu garuu saalfatti ani callisee waan gara kaameeraa fide jechuudha yoo saalfattellee rakkoon hin jiru yoo dandeesse nagaa jedhi naguma waaqaa dhaabe bakka waan rakkoon hin jiru bakka kana siniin jetteertiin nagaa siniin jetteertiin nagaan hunduma caalaa warri nagaa qabdanis nagaa waliif dhaamaa jedhumuti kanaafuu yoo namira bulti ammaayuun gara kaameeraa fida ingalti malee jechuudha odoo namira tutturte ana osuman sila barsiisayyuu guyyaa biraa immoo tarii bartee too hinaasofte jechuudha isiniin jechuun jaaladhaa as keessa waatu jira wanta baay'ee ulfaataa ta'ee fi wanta baay'ee kabajamaa ta'e as keessa jira isiniin jechuun jaaladhaa ka wanta ta'e hunda isinumaa biratti jechuudha kan hiiknu isiniin jechuun jaaladhaa warroonni laaltan numa duuka sheer godhaa illee waliin gaa egaa akka argaa jirtanidha isinitti mul'ata jedhee nama abdii qaba walumaan hiiknaa walumaan nyaannaa maan kaffidadha garuu oduun akkas hin godhin wanta ulfaataanaaf fakkaata wanta as keessa jiru waan ta'eef isin immoo fagaatina. Wanta kana harkaa wanta qabamu waan hin taaneefidha. Garuu warri beektan osoo hin barreessin bira hin darbina. Warri hin beekne immoo koomentii jalaa dubbisa. Koomentii jalatti hin deebi'a yeroo baay'ee jechuudha. Kanaafiyyuu hiiknee wajjin nyaannee maqaa isaan himnu. Isinirraa dura argine achiin booda immoo Malkaamuu wajjin maqaa isaa qabannee dhufna. Har'a hiikneetu wajjin hin nyaanne jechuudha. Aadaa bareeda qabna. Obsaaka. Obsaa muddamina irra sin ariina. Achi bootaa san ga'uudha jettaniitoo kennetus koottaa dhugaa. Sagantoonni jira hunduu isin bira hin gaa tartiibanii konnekshinii yookaan deebi'ee hundumaayyuu hin ilaaltu jechuudha. Akka inni akka keessummaallee simannee yaada soo qabaattan lakkii Oromoon akkanatti miti keessummaa akka simatu kanaa olii keessummaa simatas warri ittiin olaattan qeeqa soo qabaattan jechuudha. Nu nama keessummeessina rakkoon tokkoyyuu hin jiru. Qo'aaka Finfinnee isinitti argisiisna. Tarii in mul'atu jechuu dandeessu waan ta'eef isinitti achiisiksee isinitti argisiisa. Akka maqaa isaa barreessuu isinitti tolu jechuudha. Ijoolleen baay'een ni beektu jedhee sana abdii qaba. Ijoolleen addunyaa kanarra bakka adda addaa jirtanii ni beektu nu barreessitu jedhee tan yaada isinitti mul'isa. Maqaa isaa warri beektan nu barreessitu jechuudha koomentii jalatti isinitti mul'ata. Warroonni maqaa isaa beektan warri maqaa isaa hin beekne immoo koomentii keessa koomentii dubbifattu. Nyaannalleedha. Waan kana dabalu
Markanya. Eshod. Man ka fidannet lamaan ma nyaanne kenneto kenyalle dokna. Isin immoo erguushuu hin naqina. Kan eebbifame haa ta'u. Kottu nyaata. Irraan kennetoo keenya gadi dhuganna. Sirriitti mi'aawu. Maal akka hojjetamu akkamitti akka hojjetamu warroonni hin beekne malkaan wajjin viidiyoo biraa irratti isiniif dhufna. Innis isiniin deebisa. Anis bakka hafettaan guutaa akka har'a garuu nyaanni asitti argisiifne baay'ee mi'aawa. Nyaanni kun nyaata aadaadha. Koomentii irratti warri beeksan hin barreessitu, warri hin beekne immoo koomentii dubbifattu. Warri immoo koomentiin tarii dhokataa ta'e warri koomentiin dhokataa ta'e immoo viidiyoo itti aanu eeggattu jechuudha. Baay'ee mi'aawa. Hamba deebinee tuma isa gurguffannee lafa godhanna kanaa maatima keenya wajjiniin teenyee nyaanna yeroo biraa irratti kana fakkaataa isiniin jechuun jaalladha. Nyaata baay'eedhaan nama qabuu fi nyaata baay'ee mi'aawu akkamiin akka hojjetamu maalirraa akka hojjetame amma uumaa isinitti himnu isiniin jennaa kana fakkaataa. Meeshaan ittiin maal jedhama meeshaan kun? Gilgili. Waayiniina deebisneetuma hidhannaa wajjumaan. Saamse mama hidhama. Aha saamse maan elemtuudha. Elemtuu isaanii itti elman. Saamse maal jedhama? Elemtuun saamse baatti. Gilgiliin immoo hin hidhamti. Akkasiidha. Kaana deebisnee walumaan hidhanneet. Kan akka aadaa keenyaa namatti tolu, bareedu, nama bohaarsu, nama boqachiisu lafa kanallee irrallee hin jira jedhee hin yaadu. Baay'ee namatti tolu. Bakka wanti keessaa nyaattuu fi meeshaa wajjin hin deemu. Dhugaa baay'ee namatti tola jechuudha. Kanaafiyyuu viidiyoo keenya sirriitti dheeressinu guyyaa har'aa viidiyoon teenya kana fakkaatti. Baay'ee sin jaalannaa, baay'ee sin kabajnaa bakka jirtetti nagaan ta'a. Meeshaa keenya deebisnee hidhannee jirra. Kanaafiyyuu viidiyoo itti aanu fi barumsa as keessaa maal akka ta'e warroonni baay'een keessattuu naannoo adda addaa bakka hin jirtan irraa barachuun dirqamaadha. Walumarraa baratan keessattuu sooshaal miidiyaa waan nun barsiisne hin qabu. Odoo achi bakka san dhaqnee qaama hin argin aadaa walii barannee jirra naannoo tokkotti. Kanaafiyyuu ammas viidiyoo itti aanu akkuma isin jedhe malkaan wajjin dhufna. Hagasitti bakka jirtanitti nuuf jiraadhaa viidiyoo tana sheer gochuun dagatina. Warri isinitti tole immoo laayik tuqaa bira darbaan isiniin jedha. Nagaan nu ta'a bakka jirtanitti. Baay'ee.